Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas daawwattoota televezyiyoona Gaaddisa Dhugaa nageenyi keenya sinaa dhaqqabu jenna. Wayita ammaa kanan argamu as magaalaa gudditti godina Arsii kan taate magaalaa Asallaatti. Asitti kan argamneef ammoo sirna simannaa jila adda bilisummaa Oromoo gaggeessuu fi yookaan immoo kanarraa gabaasaa qopheessuudhaaf kanuma keessa qeerroon magaalaa kanaa fi jiraattonni godina kana keessatti argaman komii qabnaa karaa miidiyaa keessaniitiin nuuf darbu jechuudhaan komii isaanii nuuf dhiyeessanii jiru. Komiin kunis ilmaan Oromoo mirga abbaa biyyummaa fi kabajaa namummaa akkasumas eenyummaa uummata Oromoo fi mirga uummanni Oromoo qabaachuun malee sarbamuu isaanii didachuudhaan wayyaanee falmataa turani. Bara komaandi poostii hidhamanii cubbuudhaan darramanii yookaan immoo himannaan dharaa irratti dhiyaatee hidhamanii jiru. Isaan sun dhugaa keenya faqa keenyaaf falmatanii hidhamanii jiru. Amma hanga ammaatti nuun hiikamne. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu kana nu haa dhaga'u jechuudhaan komii dhiyeeffatanii jiru. Mee komii jiru isaanumarraa dhageenya warreen yeroo sana isaan waliin turan qeerroo keessaa akkasumas ammoo warreen koree dhimma kana gaggeessan keessaa haasofsiisnaa akka waliin turtan kabajaanan isin affeera. As cinaa kiyyatti qeerroo dhimma kana quba qabu waliin tura akka waliin turtan kabajaanan isin affeera. Galatoome mee haalli jiru maal fakkaata maalidha? Maqaan kiyya Siraaj jedhama. Haalli jiru godina Arsii aanaa Zuwaay-dugdaa irratti qeerroon sochii uf danda'e godhee jira. Sochii uf danda'e godhe kanarratti qabeenya mootummaa balleessitanii gubdanii sochiin keessan sochii haqaatii miti jedhaatiin ijoolleen wajjin hirmaataa turan ijoollee qaanqee qabsoo kana ummataaf bilisummaadhaaf jedheetiniin socho'aa turan mana hidhaa keessatti hidhaniitiniin murteetti kennanii jiran. Garuu mootummaan kan labse maalidha? Warroonni siyaasan hidhamtan martinuu akka bahu jedheetiin mootummaan Itoophiyaa ummata hundaafuu Tigree doonteen Amaara hundaa waa'ee siyaasaatiin kan amantaan illee ta'u akka bahu jedhee jira. Garuu yeroo ammaa kanarratti godhaa ka jiran asuma asallarratti kan godhamaa jiru asirratti waggaa 14 itti murtaa'e maqaa isaaniillee jira. Eenyu faadha isaa mee maqaa isaanii? Ahmad Faqoo, Sadiq Abdallah, Tamam Sheikh Muhammad, Nuri Ararso, Lammi Abbe, Kadir Tongo, Abdi Ahmad kan kana fakkaatan ijoollee 14 asitti waggaa 14 dheengad guyyaa 5 jiini 3 2001 murtii waggaa 14 itti murtaa'ee jira. Ummannis akka nu dhaga'u mootummaaleen qaamni dhimmi kun ilaalu martu dhagayeetiin ijoollee qaanqee qabsoo kana nuuf bililisan ammas akka nuuf hiikaman jenneetiniin komii keenya isin dhiyeeffataa jira. Daawwattoota keenya warreen ammas na cinaatti argitan kun illee qaamuma qeerroo kanneen hidhamanii murtiin yakkee dharaa itti murtaa'ee yookaan immoo dharaan yakkamanii hidhamanii jiru warreen jedhaman keessaa qaama tokko isaan of beeksisuudhaan eenyu akka ta'an yookaan immoo waan odeessa beekan waan quba qaban yookaan immoo komii qaban akka dhiyeeffatan hiriira laadhaaf maqaa kan keessaniin nu jalqaba. Eshi baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Nutillee ani Useen Tuyyuu jedhama godina Arsii aanaa Zuwaay-dugdaa keessatti argama. Fincila diddaa gabrummaatiif qabsoo qeerroon godhe keessatti wajjin tarkaanfii godhaa turre keessatti warroota badii dalagee dhiisanii fincila diddaa gabrummaatiif ijoollee qabsoo haqaa godhaa turte warri shira xaxxoota wayyaaneen wal hidhan qabeenya wayyaanee balleessitan jechuudhaan hidhaa baatii 3 eega tursiisaniin boodatti guyyaa dabre baatii 5 ji'a sadaffaa kana keessatti daa'imman waggaa 14 badii tokko malee ragaa shira dabaa itti xaxaniin murtii haqa hin taane waan itti kennaniif fincilli diddaa gabrummaa ummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti godhe godina Arsii aanaa Zuwaay-dugdaa keessatti sirna alagaatiin xaxamanii ammas osoo qajeelfama mootummaan naannoo Oromiyaa dabarsuu fi mootummaan biyyoolessaa muummichi ministeeraa dabarse cabsanii ammallee badii daladdan jechuudhaan daa'imman tana kan mootummaan dhiifama godhee gallakkiseef osoo jiru ijoollee tanarratti hidhaa umrii waggaa 14 kennuun mana murtii godina Arsii
shiraa fi daba gara malee kennuu isaa waan quuqama qabnuuf kana miidiyaa haqaa kanarratti nu oolee mootummaa fi uummanni fala akka itti nu kennuu danda'u kabajaadhaan isinii dhiyeessina. Ijoollee maqaan isii armaan dura miidiyaa kanarratti ibsame kanarratti furmaanni akka nu kennamu bilisaan akka gannu dhiifaman gaafannaa gama mootummaatittis akka nu dhiyaatu qaamni dhimma kana hordofus gubbarraa hanga jalaatitti hordoffii fi to'annaan akka nu godhamu barbaannaa galatoomaan jedhe. Yaataa galatooma isinillee yeroo sana mee isaan wajjin quba qabeenya yookaan immoo akkamittiin wal beeytu dhimma kanarraa maal quba qabdu? Dhimma kanarraa ani itti gaafatamaa qeerroo aanaa Zuwaay-dugdaa ture. Maqaan kiyya Oromiyaa Hajji jedhama. Qabsaa adda bilisummaa Oromoo bara 1997 Oromiyaa Yuunivarsiitii seenuudhaan achirraa shoorar keessaan nuun jechuudhaan akkasumatti qabsoo sana gangalchaa dhufnee bakka tanaan geenne guyyaa eebbaa bara 2000 eebbifamuudhaan hogguu gara mana kiyyaa galuu galee dookumentii keenyarraa gobuudhaan bara 2000 hidhamee mana hidhaa asummaa maamraa kana ture. Eegas waggaa 28 nama murteesse manni murtii godina Arsii manni murtii waliigala Oromiyaa bahaa narraa jisuudhaan keeyyata 42 aadha narraa jirsuudhaan seerri isaa kun ka ija seeraatiin ilaalamne inni murteessanii bilisaan na baasanii galee jennaan mootuyyuu qabsoo ho'itetti ba'e. Eega ba'eefillee uummanni kiyya mootuyyuu baay'ee miseensa adda bilisummaa Oromoo kaleessallee baay'ee ijaara guddaa kan qabu horachallee kan turre halkanii guyyatti odoo hin cinne koraa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Asmaraatti yoo ta'u nu bira hin ga'a. Waan inni nu biraan ga'e nuti hin ga'ani kan ture miseensota keenya ijaaruun aanaa Zuwaay-dugdaa keessatti hanga aanaa dugdaa booraa maqitti ga'u miseensa keenya ijaaruudhaan baay'ee ciccimoo turan. Daa'imman kanallee dhalumarra barate. Ijoolleen kun waggaa ol'aanaan waggaa 16 isaan keessa jiru. Waan nama dinqisiisu daa'imman kana falmannaa fincila diddaa gabrummaa roorroo wayyaaneedha ofirra jissina jechuudhaan diina dura dhaabbachuudhaan labsii guyyaa adda labsee borumtatti bayanii. Kanarratti kaaniin ajjeesanii isa ajjeesanii mootuyyuu hanga ammaatti hin baane. Nama ajjeese poolisa kana ajjeese jedhamee hin baane poolisa Oromiyaati ka ajjeese. Korri bittineessaa nutti hin dhukaafne. Haa galatooman isaan. Haa ta'u immoo sanillee irra dabrineetiin mootuni waan kana ajjeesaa jedhanii Oromiyaa ajjeefamuu qabaa jedhanii itti gaafatamaa qeerroo kana ajjeefamuu qabaa jedhanii nama murteessanii yoo isaan na bira gaanii jedhanii natti dhukaasa godhan qaadama keessaa bu'e. Yoo inni keessaa bu'an uummanni naa rifatee boronu fayyada deeminaan jedhanii uffuma isaaniitiin nageeggeessanii ijoollee kanniin immootuyyuu ukkaamsanii qaban mana manaara eenyuun ijaare Oromiyaan kan jedhu daa'imman kana mana manaa guuran. Waan nama dinqisiisu keessa haawwata lafatti dhidhiitaatiniin haadha dhiiraa haadha ilmaan Oromoodha dhaleeyyilee haadha qabsootan asiin geette odoo nu dhaluu baattee Oromiyaan bilisumtu waan nama dinqisiisu. Haa ta'uuti shira adda addaa nurratti raawwataa jiran kana ijoollee kana cinqaadhaan asitti ol guuraniitiin tumuudhaan kaan hakimiyyuu kan qorsaan hin argatini jira. Waan nama dinqu keessa ani miidhaa isaanii gadi fageenyaan waan inni hubadhe tokko yeroo sirna komandi poostii ajajame sana poolisiin jaamboo jedhamu maqaa ijoollee ajjeefamellee. Poolisiin ajjeefame kun iyyuu hin baafne uummanni iyyuu ofuma ajjeesaniiti isa sanillee poolisii kanallee ofuma ajjeesan xiiqiidhaaf ofuma walirra ajjeesanii poolisiin jaamboo jedhamu kun poolisii keenya qaama milishaa keenya ka ajjeefame kana iyyuu hin baafne hin baasinaa jedhee dhoogge darrasaa jedhani komaandara itti gaafatamaadha. Inni iyyuu baastan malee jedhee gaafsan achi hin jiru gaafa ijoollee 14 ammaan tana murtiin itti murtee jechuudha. Hiriiraa san du'an san keessaa jechuudha. Gaafa hiriiraa san keessaa ijoollee sadi rukutamee tokko hin battalumatti du'e. Baasaa jedheen hin baasinaa jedheen jaamboon kun. Jaamboon kun amma komandi poostii kanatti fayyadamee yeroo san keessatti sirnuma gabaabaa san keessatti nu ukkaamsinee harkaa fuune irraa jaalataniin kennine wayyaaneen ukkaamsinee harkaa fuune. Eenyuyyuu nun kennine jaalate. Qeerroo Oromoottu kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti jiddu galeessatti ukkaamsinee harki isaanii micciirre wayyaanee harkaa fuune baafnee Dooktor Abiyyii fi obbo Lammaa Magarsaatti kennine. Isaan illee immoo nu waliin dhaabbatanii jirani. Dhageettii guddoo akka addunyaa irratti argatan taasifnee jirra. Gumaata ijoolleen kun kennaniin bakka kana jiranii obbo Lammaa Magarsallee Dooktor Abiyyillee waan kana furmaatitti godhee fincilli gincii lammaffaan akka aanaa Zuwaayititti ibiddi hin qabanne
ijoolleen keenya haanuu yaa'anii hadha sababa adda bilisummaa Oromoo bakka kana dhufa jennaan miidiyaadhaan illee hin dabarfanna jennee wal yaamne dhufne malee hiriira nageenya ijoolleen keenya haa dhaabbatu jedhu yaaminsa godhee ture. Kanaaf iyyuu egaa miidiyaa argadhe immoo hiriira hin baasu mootummaa keenya irratti hin baasu eenyu irratti baasa dhageettii asumaan naa dhagaan isaan illee ijoolleen keenya atantamaan akka nu bahu lammata ammoo dullachi keenya bakka irra dhaabbatu dhabeeru Oromoon maal jettee mammaayitu horii malee horoomni jiru jetti lafa horii Alamuddin yenen Alamuddin illee ka qotatu ilmaan wayyaaneeti ka qotataa tureeyyu Alamuddin illee waakkata akkama jiru kana akkuma isaan illee beekan kana dhimma kana lafa kana akka irraa nu kaanii proposal irra wajjannee jirra proposal irra wajjanne kana qeerroo 2600 ka qabna akka aanaa Zuwaay-dugdaa hojii dhabaa barattoota yuunivarsiitiin walumaa galatti jechuudha warra kutaa 10 xumure hangana qabna waggaa 5 irraa kaana waldaan irra gurmoofna namoonni irraa nu akka kaanii isinillee adda bilisummaa Oromoo sagalee adda bilisummaa Oromootiin waan nu maddii dhaabbataniif ammallee gumaacha guddaa isiniif qabna nu waliin jiraanna mootummaan naannoo Oromiyaa TV Dr. Abiy itti gaafatamaa muummicha ministeera Itoophiyaa gargaarsa guddaa godhee lafti kun federaala ilaalaa akka nurraa kaasanii isiniin jedha galatooma. Fayyaataa isinillee yaada nuuf laattanii fi galatooma dhaamsa irratti yoo qabaatan. Dhaamsi guddaan nuti qabnu godina Arsii aanaa Zuwaay-dugdaa jechuun aanaa sirna wayyaanee keessatti lafa aanichi magaalaa lafa bishaan qabdu lafa kuduraa fi fuduraa wayyaaneen oomisha guddaa itti oomishtee albuuda biyyattii itti badhaatu jechuudha aanaan tuni aanaa hanga ammaa hooggansa wayyaaneetiin uummanni Oromoo socho'uu hin dandeenye lubbuun ilmaan Oromoo dabartee namni lubbuu ilmaan Oromoo dabarse deeggartoonni wayyaaneetii fi qarqartoonni wayyaanee hanga adhaa aangoo irraa socho'uu ittiin dadhabde utubaa maqalee lammaffaa jedhamee maqaa itti moggaafame aanaa Zuwaayiiti. Kan warri maqalee immoo oomisha kuduraa fi fuduraa albuuda lafa jalaatiif gubbaa irra jiru ittiin badhaate magaalaa Ogolchoo jedhamtu tana keessatti magaalaa albuunni hedduun isaa itti argatu magaalaa wayyaanonni qabeenya gugurdoo keessaa ittiin badhaate ta'uu isii sagaleen bilisummaa Oromoo akkasumatti nu hubatee dhiibbaan ol aanaan humni wayyaanee ittiin badhaate qabeenyi guddoon keessatti argamu waan taateef gabrummaa olaanaa uummata keenya irra jiru kanarratti nu ladda dhaabatee mootummaan akka nurraa finqilchu qabsoo keenya akka nu ladda dhaabatan qabsoon keenya ammallee kan itti fufu rakkoon keenya kan nu hin furamne ta'uudhaaf miidhaan ammas kan nurraa hin bu'in ta'uudha. Kana wajji wal qabatee sirna abbootiin qabeenyaa gugurdoon wayyaaneedhaan xaxaman dhufanii achi keessatti kuduraaf fuduraa yoo xiqqaate hektaara 40 ol harka isaanii jiru ta'uu akka nu beekamu kanumarraan aansee dhaamadhaa galatoomaan isiniin jedhaa deeggarsi isin nu gootan itti gammannaa galatooman jedheera. Isinillee galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u daawwattoota keenya kan televezyiyoona Gaaddisa Dhugaa akkasumas dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkuma sagaleen bilisummaa Oromoo arraata adda bilisummaa Oromooti akkasumas ammoo sagalee uummata Oromooti ta'ee akkuma hojjetaa jiru komii fi gaafii uummata Oromoo akkasumas fedhii fi quuqqaa saba kan keenya keessa deemnee gabaasuun dirqama kan keenya qaamni dhimmi ilaallatu kanaaf furmaata akka laatu nutillee gamanumaan dhaammanna warreen yaada nuuf laatan maqaa dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaatiin hedduu isaan galateeffannaa. Waraabulaa Anfiraa'ul Jaalataati Asallaarraa.